Qananii addunyaa ifa jeeftee Andu'aalam Bilisaa namni tokko qabee hin jiru. Wanti hundinuu akkanuma deemaa jira. Ifa jeeftee Andu'aalam ajjeesee ifiin duutee namni biraa ajjeese Itoophiyaa tana keessa caalaa bultumee namni mataa facaase qaaman beekamne tokko hacaaluu namni ajjeese qaaman beekamne tokko laamiroo ilmuumaarree janta kachumaatti haasawa galgalaa ganama qaaman beekamne kana golli isaan gaffidan. Daa'ima barana gudeedame tokko xixiqqaa qaaman beekamne tokko gudeedee. Suuqiin namaa takka yoo galgala nagayaan abbaan cufatee qote barboo harooraan itti naqatee gaaza qopheeffatee akka suuqiin tun gubattu haroora baasee dhufee guba namni waanuma kan namni qoratee baasuu dadhabeetuma qaaman beekamne tokko gubee suuqichuma qotee tabiraa banata waliin miidiyaa irraa gurguranii ammaan tana abdii geetaachuu abdii raggaasaa akkana ta'ee miti guba ta'ee miti har'aan tana maal godhan aboo haakima haadha qoo ajandaa maallaqa walitti darbanii fi tuma wallaananii qaaman beekamne tokko jaanichuma usan guyyaa lama yookaan nama akkas isa godhe kana jaaniitu fidanii hidhanii gadhiisan qaamni beekamne san ittuma fufa garuu hannasaa ittuma fufa amantaa taan xiqqeessuu ganda kaan xiqqeessuu suuqii namaa gubuu nama kaan iddan fadhaqu ilmoo namaa gudeetu ittuma fufa haatuun Itoophiyaa maqaan isii. Itoophiyaan tun karaa tolchanii dachii faarsanii kijibuu turis never seerri biyyattii keessa kabajamuu danda'u qaba. Seerri akka gizee namni mootummaa arrabse qabamu akka namni gizee mootummaa arrabse hidhamuu san seerri waa hunda akkasi bahuu danda'u qaba. Warri Shimallisii fi warri Abiyyiitiin baana dubbiin teessan tun namaan galle. Dantaa teessan lamaan qofa tolfattanii namni Shimallis arrabse hidhamuu qaba. Namni Abiyyi arrabse hidhamuu qaba. Namni suuqii namaa hate hidhamuu qabu. Qaaman beekamne maqaan isaa achumaan bada. Namni zinaa ilmoo daa'ima godhe achumaan bada. Adaan achi dhuftee mana tokko kanitee fi achumaan qaaman beekamne tokko maal godhee ijoollee sammanni wayii suuqii wayii goggomaallee wayii harka bu'ee qaamni beekamne maas waggaa dhufutti mafufa. Jaartii namaa takka namni danfa gubbaatti naqee qaaman beekamne. Magaalaa Jimmaa tana keessa ibiddi kana dil jechaa bulaa halkanii guyyaa qaaman beekamne. Bulchiinsi Jimmaa sana immoo ittuma fufa. Qaamni beekamne ka isirraa maddan kun kami? Gubbaa isirraa maddattanii. Laal nageenyi waa hunda dursa. Muudii suufa uffatee namni biyyi teenya nagaa qabdii qimbir jee hijibuun never. Seerri biyyattii akka gizee namni mootummaa arrabse reebamu akka gizee namni mootummaa arrabse mana hidhaatiif dhiyaatu akka namni miidiyaadhaan mootummaa arrabse jedhanii maatii isaa dhaqanii itti guraaran akkasitti namni badii balleesse badii hamuu namni balleesse seeraaf dhiyaatuu danda'u qaba. You know mootummaan seera mataa isaa qofa kabajee seera namni galgalaa ganama asitti dakkaa wal godhu kan asin namni dhuma magaalaa kanarra saasaan bar Ameerikaan dimokiraasii manaamin jantun namni if eeggannoodhaa fi kabaja meeshaa harka qabateetuma deemaanii gaafa itti jabaatte firraa baasee lolaan asuma makiinaa isaa keessa baafatee firraa lolataa. Itoophiyaa wallaahi galgala akkana karaa yaa'u kana namtichi matoora oofu shuguxii uddurraa qaba. Eenyu hayyama akkanaa kana baasee maa baariif naan galuun namni hayyamaan baafatanii qabeenya ofiitiin eeggachuuf meeshaan bareeda kabaja. Laakiin namni kanumaan waa balleessee qaaman beekamne tokko kanumaan nama mataa dha'ee qaaman beekamne tokko maqaan akkanaa kun wal sossobiine wal sossobaati. Ifiin sobaa waliin sossobaa deemaadha. Namni gaafa wanni akkanaa takka taate qaamni hin beekamne kaji'an kun hafuu danda'u qaba. Namni arra abdii raggaasaa akkana godhe namni arra abdii raggaasaa akka danfa gubbaatti naqe kun gad dhufee waliin maramee akka keeshaatti xiilaa isaa jalaa gubbaan argatee seera dhiyaachuu danda'u qaba. Ay namni tokko bar waa balleesseemi gaffidanii adabbiin tee hagana jedhanii seerri yoo murteetti murteesse achi booda abadan namni qarqaratanii bahuu danda'u hin jiru. Mee amma fakkeenyaaf Joon Daani'el fakkeenya fudhadhaa. Osoo lubbuun tun irraa baate feemasiidhaami maqaa Itoophiyaa xiqqeenyaan hin kaasu wala dirree xayyaaraan xiqqeessu kabaja isaa baree jira ganaa. Namni
gaafa waa balleessu likkii gabareedduu yoo gale barbala san hin ba'u. Namni tokko ha shakkamee yoo gatii kafaluu danda'u qaba. Tasuma yoo shakkamee yoo namni gatii kafaluu danda'u qaba. Likkii galuu danda'u qaba. Kanuma shakkamee namni kana shakkiin itti deddeebitee gatii kafaluu qaba. Ji'a 9 ji'a 8 hojii isaati shakkamaan ji'a 9 ji'a 8 hojii isaati ala yoo ta'e maatii isaati ala yoo ta'e ganaa namnummaan akkasii waa balleessu hattuun kanama daa'ima gudeeduu qabeenya namaa gubuu shuguxii matan nama qabatee hafaa dhufa. Namni Shimallis arrabse ni hidhama. Namni immoo nama biraa ajjeese hin hidhamu. Wanni tus raawuu danda'u qabdi qaqqabamtee kabajaan. Wanni namni Abiyyi arrabse ni hidhama. Namni miidiyaan Abiyyi arrabse laa namni miidiyaan Abiyyi arrabse akka gaariitti hidhama. Biyya Itoophiyaa namuu waliin beeka. Yoo isa hidhuu baatan maatii isaa hokka itti fidan. Garuu namni nama ajjeese olii gad deemee jiraataara. Dubbiin tun beeki dubbii namni hundi qaqqabee ilaaluu danda'u. Kijiba muudii akkanaa hawaasatti hin qabatinaa. Namni gisee caljee waa wallaalee isinitti hin fakkaatin. Xiqqaa guddaan harka hoggaa dha'e namni kun hundi osoo harka akka nama agarree ta'eetii deemaa jira malee waa hunda ni harka namni hundinuu. Seerri mootummaan mataasaa qofa kabajee namni Abiyyi arrabse hin hidhamu namni nama biraa ajjeese. Laal wanni tun kabajaan isin gaafatamuu danda'u qaba. Kabajaan. Namni akkuma hawaasni dhumaa jirus akkasuma kabajaan isaa eeggamuu danda'u qabdi. Kabajaan. Qaaman beekamne tokko nama ajjeese. Qaaman beekamne tokko qabeenya namaa saame. Qaaman neera dabbara. Waliin sobaa deemaa kana. Waliin sobaa. Hin fidinaa gammuu dhiyaarra warrummaan waan akkanaa poosti gootanu. Jalqaba hunoo gurbaa kanaatu akkana godhe ja'a qoradhaatii suuraa isaatii wajji maxxansaa maqaa isaatii wajji maxxansaa akkaataa isaatii wajji maxxansaa sanii achiini qaaman beekamne tokkootu waa balleesse. Eenyu beekame amma isin namni viidiyoo tana nama kumaatamaan laaltan kun amma namni dilli as jirtan kun amma eenyu beeka haga sa'a tana nama Abdii Geetaachoo Abdii Raggaasaa akkana godhe. Bara dilli as jirtan kun amma way adda isinii bee maqaan isaa akka dhagaa jirtanitti qaaman beekamneemi. Namni dillee kun amma qaaman beekamne jechuudha tanaa ni dhageessanii mire. Eessaa dhufe maqaan akkanaa. Eenyu qaamni beekamne kaati fiddee qaaman beekamne tokko waa balleesse. Fidi gad abbaa akkas godhe abbaa badii kana balleesse fidi. Mootummaan waan akkanaa qabee hidhaa likkii galchuu danda'u qaba yoo seera akka isaa kabajamu ta'e hawaasaaf isaa kabajamu seerri. Lubbuun namaa namaa tokkooti gadi miti. Hatta maqaa ofii kabachiisanii lubbuu namaa israafuun hin jiru biyya fedhe keessa. Maqaan nama tokko maqaan pirezidaantii wayii Shimallis kabaja argatee lubbuun namaa kabaja dhabuun waayi mine waayi eenyu waan taataniif isin. Kabajni akka isiniif eegamutti akka maqaa keessan kabajaan feetanitti lubbuun namaa kabajaa qabaachuu qabdi. Never maqaan waafu lubbuun namaa kabajaa argachuu danda'u qabdi. Namni tokko galgala dhufeetuma danfa fooqii gubbaa dhaabbatee mataa sinaqeetuma nagaan baay'ee deema. Kana tottolchanii deema gubbaa dibanii akka deebi'anii namuma sanuun arganneef. Inuma akka badii jechuunidha namuma saniinu. Wallaahi badii dhohadhuu daranaa. Hoottu jedhanii nama san gurra qabanii lukkuu hoottu jedhanii fidanii dhiyeessuu dhiisanii qaaman beekamne tokko waan akkanaa godhe qaaman beekamne tokko eenyu qaamni hin beekamne kan isin fiddanii miidiyaa irratti maqaa isaa babbareechitanii fi badii jettanii daranaa. Lubbuu namaa baasee lubbuun baatee maaltu hafe gurbaa kana osoo ulaatti cufatee namni kun hin ajjeesu. Namni tokko lubbuu namaa baasee maqaan isaa qaamamoo hin beekamne ta'eetuma asumaan keef isaa fiddan ajandaa du'aa kana waggaarraa. Wanni gariin hagasiif muudiin isaa deemuu qabdi. Jalqaba gisee gubbaa keessee fidduu qaaman beekamne hin jiin. Eenyuun daa'ima xiqqoo tana gudeede abaluu kana fidaa seeratti akkasitti dhiyeessaa. Fidaa hawaasa dura kaaya akkasitti. Laalmee addunyaa biyya guddatte. Iraanii fi Israa'el laalimee miisaa'illi kun gosa kanaa dhufee biyyatti jedhee ijaa namni koodii isaatii fi wanni isaatii wajjin.
miisaa'illi qilleensa addunyaa gubbaa deemee biyya meeqa qaxxaamuree biyya takka dhabu. As dhufee namni namuma ganda keessa taa'ee safara keessa dhaabbatee nama tokko mataa facaase maqaan isaa qaamaan beekamne. Namtichi asiin barreeffa suuqii duubaan fiigaa kute dididididi jechaa namoonni arge. Kijibduu fidaa nama waa balleessu biyya keessatti jala fiigaa qabaa dhiyee isaa seeratti. Namni kaameraa jira kaameraa namni ganda keessa asiin bahee ganda keessa badee jira fidaa qabaa. Qaamaan beekamne tokko jalatti fiiguu sodaatee nama san qabee fiduuti sodaatee adeeroo. Namni wal sobuun haga qabdi. Wal sobuun haga qabdi. Namtichuma asitti danfa gubbaasin naqee gizee kophee isaa dhagaan akkana dididididi jiru kana asiin fiigaa kute kana qaamaan beekamne jaalii wal. Beekeer nama ta'uu asiin fiigaa. Yoo waa balleesse. Dhufeetuma suuqii namaa ibiddatti qabsiisee namni kun daakuu godhee magaalaa takka keessatti qaamaan beekamne jedhee nagaan bula. Nagumaan as keessa jiraata. Gurbaan kun ammoo isaan tubachiise daranaa maal godhanii qaamaan beekamne jedhanii gurbaan hin beekamne deemee uffata jijjiirratee dhufaa. Yoo halooyitaa akka kaatee dhufe akka deebisee dhufaa gurbaan qaamaan beekamne ta'ee boru isaa nama hojii dhufee haga isaan mana sanuu suuqii bakka deebisa maaltu ta'e qaawwa kana godhe jee keessa jiraachuu malaayi. Kijibdu fidaa isin